Asoo keessatti wanni nani itti gammadu du'aayii isiniif godhuudha. Bira du'aayii keessatti biran kunne haadhaa fi abbaa kiyyalle yaa Rabbi urmiinaaf dheereysi urmii barakaa qabdu naa kanniifi haadhaa fi abbaa keessanillee akkasumatti kalubbuun jiru Rabbiin urmii isiniif haa dheereysu urmii barakaa qabdu Rabbi haa kannuufi isinillee warra haadhaa abbaa keessanitti tola oolu daawwattoota kiyya Rabbi isinaa godhu warra haadhaa abbaa awwaallatee jiru سديتن جنة الفردوس ربي أخنو في نسنين جاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا في كبجمتوتا خينيا أكم نجيا فيا جرتني ومامزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتو وردفتا في كبجمتوتا خينيا أكم نجيا جرتني جرتني بقدر جرات جان تسجل الحمد لله رب العالمين كنا تكا سندفنا بقدر جان نويتني بقدر جان أسين نويتني سنجا. Akkasii daawwattoota keenya egaa uumamzaan salaamta isin gaafatte booda kuma isin jettee nutis bakka nagayaan dhufne duraan dursee du'aayii teessan taafatiyaadhaaf guyyaan ani viidiyoo du'aayii nu godhaa jee gadhiise du'aayii achi ala gootaniif aamin Allahumma aamin rabbiin nuuf qeebale uumamzaanis kunoo wayyooyite dhufte واني جون كواسرة الحمد لله رب العالمين دعوتك هي هدو الفادة ربي عمري سنة دريس جزاء كيسا والله ربي نسني فاكفلو سلاتك تكال سيامي سنين قالوا توفتشون كبا قالوا دندو يعني نعم جاو هدو نعم هدو الدعاء نعبوتني الحمد لله رب العالمين دعاء كيسا نفجدين جرا الحمد لله قالوا أنمني أنقلنا نعرك تاجيل لي يعني هدو نعركتني كيسا نفتني كومنتي دان هدو دعاء نعبود جفتني قالوا ربي جيبلين تاتو الحمد لله نجين كبا كنوا تجا فايت نجرا الحمد لله ما كنوا تربان دبره وليو ناقره كنوا رولي ديمينين سنجا الحمد لله بقنا جيتني أنيس فيان كبا الحمد لله كنوا تكنت akkasii daawwattoota keenya du'aayii akkuma aanan isinit dhaammadhetti wallahi du'aayii hedduudha gootanii galatooma ulfaadhaa barakadha milkawa amin du'aayii teessaniif Allahumma amin rabbin nufis qeebalee jira uumamzaanis wayyooyite dhufte gama biraatiin silaa wanni rabbiin fide hafan qabdu kuma nama dura jee waan rabbiin fide alhamdulillah wanni rabbiin quban qabne takkalleen tataatu hin jirtu saniifuu wanni guddaan isiidha jeetii yaada eemiidhaan guddoon irra geesses gama siitiin hin jiru akkumaan isinin jee hospitaalaas deddeebisee khabiraallee khaleellee dheengadallee itti deebi'ee gaggeessutti hin jira akkasii inshallah waa hundaafu umaatii miti galatoomaa nuuf ulfaadhaadha asumaan fatiyaallee baga rabbi si baasee isin duratti jechuun hin barbaada isinillee warri rakkatanii gama keessaatii fi bilbilaan koomentiidhaan rakkachuuf jirtan ulfaadhaa galatooma wallahi akkas jechuun jiranii koomentiidhaan dhabamtee as bahii dubbaddu bilaan jechuun jiranii ani viidiyoo maruun fayyaan barbaanne maaliif xiqqaan gafa jeeti alhamdulillah isinillee rakkisuun barbaanne gizuman fayyan as bahaa jeetin kunooti jaa alhamdulillah ma wayyooyinaan isinii dhufee nama hedduutu na jechuun jira as bahii viidiyoodhaan maaliif dhabamtee maal jechuun jirtanii ani isaan gawwayyaa hojeetiin dhabame garuu alhamdulillah rabbil alamin isinis naa galatoomaa naa jiraadhaa rabbii umriis naa dheeressuun jaa kunoo isinii dhufeetiin jira alhamdulillah rabbil alamin daawwattoota kiyya asumaan xiqqisho dhaamsa tokko fatiyaa isin duratti dhaamuuf hin barbaada isinilleen koomentii jalatti barreessaaf dhaamsisuun maali jiruu duniyaa kanarratti fatanaa hedduutu jira fatanaan hedduun jirtu san keessa abbaa manaatii fi haadha manaa hedduutti fatanaan gama rabbiitiin hedduun dhufu malti akkamitti namni waan takkatti yaadee if miidhu hin jiru tasa dhufti balaan akka tasaa ni dhufti hogguu namarra dhuftee Oromoon akkeettu dibdee dhoysuun dawaa dhoysuudha jetti dibdee dhoysuun dawaa dhoysu jechuun yoo fakkeenya ani bakka kanaan na dhukkuba kana jedhee hin dubbatin
dawaan achirra dhaabbatamee siif akkanumatti nasiibuma siif kannamu hin jiru. Bikka ati himattu waan akkanaan dhukkuba akkana jettee ati himatturra dhaabbateeti dawaan siif kannama jechuudha. Kanarraa wal kabajuun wal sodaachuun waan kophaati. Ammoo rakkoon takka hogguu dhufte oolchanii bulchanii walitti himuu keessatti rakkoon saniif namni sun akkan dandamanne nama gooti. Amma akka homiitti yookaan akka aaraatti dubbachuu osoo hin ta'in akka gorsaatti akka dhaamsaatti dubbachuu fa'a. Mee dhaabbadhu dhaamsi xiyya maali gorsi xiyya maali? Tarii guyyaa sanitti waan akkanaan na mudate nakkoottuun osoo jiraatte danuu kanan laffaanu eega laffaane yoo waan san oolchuu dadhabuu dhaaf amma wanni nu saaxile turuusiiti. Ooltee bultee natti himu guyyaa lama guyyaa sadaffaati kan hin dhagee. Guyyaa sadaffaa eedee natti himuu san keessatti akka nuti waan san waan dhufe san rakkoo mudate san oolchuu hin dandeenye nu goote tursiisuun eega wanni baddee wanni miidhame dhageewuun kiyya jechuudha. Saniif dhaamsiniin akka gorsaatti isiif dhaamuu fadhu rakkoon ni uumamti. Rakkoon uumamte yeroo sanitti akkana waan akkanaan na mudate. Jechuu keessatti bikki jirru kun baadiyyaa miti magaalaa jirra. Gabbeen namni karaa hospitaalaa yeroo sanii dhaqa. Eegammoo ifiifis miidhamtee miidhaan gama biraatiinis ka dhuftu taate bultee ooltee guyyaa kan natti himuu keessatti akka uuma sanuu oolchuu hin dandeenyeef kan saaxilee. Garuu dubbiin ta'eeti yeroo saniif hangan takka inni ulfaatti jeesi yaadee dubbiin waan basii godheetti ilaalee ammas ta'uma rabbiin jeemale takka illee hin taatu. Sababuma tun sababa rabbumaatu godhe kanallee sababuma taatee malee dubbiin waan ta'eetee eega taatee immoo alhamdulillah hammishii anniin jira alhamdulillah fayyaan qaba. Tasanii. Dhugaadha. Ati ni jirta fayya qabda. Alhamdulillah. Baga rabbii rakkoo hamtuu sirran fidini. Garuu immoo dhaamsi xiyya borumaafuu tariif namaafillee wanni kun fakkeenya ta'a barnoota irraa fudhatan jeetii yaada. Dhaamsa kana wanni godheef ani si qofaa miti. Haati manaa abbaa manaa kabajaaf yookaan sodaaf rakkoo isitti dhufe dhoysuu keessatti miidhaa guddoof akka saaxilamtu asumaan akka irraa baratan fakkeenya namaaf barnoota namaaf kennuudhaaf wanni kaaseef maaliif yeruma sanitti yoo dubbatame waan akkanaan na mudate kabajni kopha sodaan kopha maaliif jennaan dhimmi san keessaa'u dhimmi gama ilmoo abbaarra haadha dhukkubsa abbaarra haadha jabduudha. Namni lakki ilmoo haadharra aanaatutti aana abbaan ju'oo jiraate ni hijibi. Gara baadhattee duwida baadhattee waa meeqatti taatee deeysee taguddiftu haadha. Akkasumatti haadhatti ilmoon hedduu jabdu abbaa fi haati takkaa miti. Oduma akkasii gaafa rakkoon isiirra dhufte rakkoon akkanaa yoo dhufte jechuudha. Abbaa manaarraa sodaattee dhoysuu keessatti ifiifis miidhamu waan sanillee miidhaa guddoof saaxilu. Wanni kana akkan dhufne tanaasumaan irraa baradha fakkeenya fatiyaalleen fakkeenya irraa fudhattu akkasiin isiniin ja'a kuni dhaamsa kooti. Gama biraatiin alhamdulillah obboleeyyan keenya kunoo ummaamsaan ni jirti wayyooyte nagaya qabdii alhamdulillah rabbi nageetti haa ta'u fayyaa rabbitti haa ta'u rabbi urmii haa dheereysu ilmaan sii keessatti tajiraattu barabaraan ta ilmaan siitii wajjin gammaddu rabbi haa godhu du'aayii godhaa fi akkasii gaa du'aayitti yaa'anii isin dhiisu isinilleen akkuma du'aayii nuuf gootan rabbi nagee isinitti haa ta'u. Anis isiniitiin godha isaan isaanaaf godhani. Mee ati godhii barra. Mee anaa meeti godhiif. Du'aayii isaanii wallaahi ani hangan takka namni jaalatu jira jeellee yaadne hedduu naa cinqamanii na rakkaman wallaahi koomenti isaanii dila san eegas booda naarkee hedduu na rakkatanii du'aayillee hedduu na gootanii galatooma walfaaddaa wallaahi hedduu na boonsitanii isiniin jaa namni hangan takka na cinaa jiraallee jee yaadne wallaahi nama na ciraa jiruu kanaatu hedduu haamilee nattee na fayyiseellee alhamdulillah rabbil aalamiin
فيانا تاني سنجا ربي جزاء سنا كفلوا أنا جزاء سنا كفلوا تندو ربي ما جزاء سنا كفلوا نجا Hamza ando ay godum beitu fitte angasuma fitte obboleeyyan kiyya ka addunyaa tana marra jirtan rabbi nagiya isinitti haa ta'u rabbi fayyaa isinitti haa ta'u fayyaa teessanirraa gammadaa urmii barakaa qabdu rabbi isiniif haa kennu urmii karaa nagayaa irratti fittan karaa kheyrii irratti fittan rabbi isiniif haa kennu rizqii halaal tattiin fayyadamtan tattiin maatii teessan jijjiirtan rabbi isiniif haa kennu tokko fayyaa kanneeti rizqii dhoorka kaan ammoo qabeenya kanneefiti fayyaa dhoorka daawwattoota kiyya yookaan ilmaan Oromoo guutuu silaa namni dhukkubsanne namni rakkanneen jiru rizqiis gammachuus fayyaas bakka takkaa rabbiin isiniif haa kennu akka isinii kennetti isinirran deebiini isiniif haa dhiisu fayyaa gartee booda dhibdee namtuun hin jirre takkasii rabbi isiniif haa kennu urmii barakaa qabdu tattiin bara dheeraa jiraatan kheyrii irratti jireenya akkanumatti jiru karaa malee irra fixanii miti rabbiin karaa kheyrii irratti warra jiraatu rabbi isin haa godhu anallee nama akkasii rabbi haa godhu warra taguyyaa boruu saniifis cinqatu akhiraa saniifis qophaa'u rabbi nu haa godhu akkuma nama dura isiniin jee nuti jiruu duniyaa tanarratti keessummaadha isiniin jeetiin ture keessummaa jechuun akkamii arramma manni jiru kuyyoo mana namaa ta'e keessummaa nama dhaqe mana kanarraa yoon oolee galgalaan hin gala karaa mana fi maatii kiyya biratti jechuudha. Jiruun duniyaa tun akkasi hanga rabbi asirra nu jiraachisu jiraanna malee asirra karaa akhiraa guyyaa tokko deemuun keenya hafan qabu guyyaan sun kamii tokko keenya nu hundi hin beeynu warra guyyaa saniifillee qophaa'u anaas isiniis rabbi haa godhu warra guyyaa sanillee shaadaan asirraa deemu rabbi anaas isiniis haa godhu warra gaafii qabriillee gaafachi dhaqe afaan irratti deebisu rabbi nu haa godhu amiin jedhamu Hamza daawwattoonni kiyyaa amiin jechuudhaan ati amiin himaati akkasii atilleen takkasii rabbi si haa godhu guutuma keenyaa'u warra shaadaan asirraa deemu warra khaatimaa tolu rabbi nu haa godhu jiruu duniyaa qofaaf tattaafachuu miti warra akhiraafis qophaa'u guyyaa boruu saniifis qophaa'u rabbi nu haa godhu wanni irraanfachuu bira du'aa'ii keessatti biraan kunne haadhaa fi abbaa kiyyallee yaa rabbi urmiinaaf dheereysi urmii barakaa qabdu naa kenniifi haadhaa fi abbaa keessanillee akkasumatti kalubbuun jiru rabbiin urmii isiniif haa dheereysu urmii barakaa qabdu rabbi haa kennuufi isinillee warra haadha abbaa keessanitti tola oolu daawwattoota kiyya rabbi isin haa godhu warra haadha abbaa awwaallatee jiru saddeettan jannatul firdaus rabbi haa kennuufiin isiniin ja'a akkasii daawwattoota kiyya isinit dheeradheetiin jira du'aa yogguun isiniif godhu hedduu natti tola ittiin gammada maaliif waan isin du'aa babbareedduu san koomentii alannaa gootaniif haasoo keessatti wanni nan itti gammadu du'aa isiniif godhuudha saniifuu du'aa tiyyatan rabbi isiniif haa qeebalu akkasii daawwattoota kiyya nagayaan naa tura hanqa viidiyoo biraatiin gammachuu walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh